Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkuma isin jirtan jaalalaa fi nageenya faana raatocha harallee viidiyoo tokkoon dhufnee jirra. Viidiyichi maalidha jechuun keessan hin oolu. Duraaniin ani yeroo viidiyoo yuutuubii irratti ta'ee tiiktookii, feesbuukii waan ta'e irratti sooshaal miidiyaa kana irratti postatu sodaataan postatu. Barraa yoo viidiyoo kana keessa waan wayii argan namni maal naan jedha. Namni kana naan jedha. Obboleessa kiyya ati namaaf hin jiraattu ufiif jiraatta. Mee fakkeenyaa fi carqii kana yookaan jaaketta kana fedha kiyyaan bitadheen narraa bareeduu baate namni waan jedhu jira hin jiru. Kanaaf atillee waan wayii jalqabuuf yoo fedha qabaatte jechuudha hin sodaatin gabbayitii haasa'ii akka barbaaddetti fataa fantashiroo argatee buleessoo. Kaleessa viidiyoo tokko dalaguuf yoo xiqqaate viidiyoo 10 dalagee takka keessaa fudhadha. Sunuyyuu namni naallaan viyuu 8-9 10 qabu yuutuubii irratti. Har'a garuu alhamdulillah akkuma asirratti argitan sabskraayibii 9,000 fi viyuu miliyoona 10. Waan isin ajaa'ibsiisu asitti ammoo viyuu miliyoona 10 argadhe kana keessatti yoo guddatte Itoophiyaan yookaan lammiin Itoophiyaa wallahi hin amantanii amanuu baattanii nama 100 takka ga'a. Allahu a'lam sanuun. Kanaafi waan hojjechuu hedduusan abdii hin kutatin hin sodaatin maaltu sodaachisa? Ati eenyu? Inni si qeequ sun eenyu? Gaafa kana jedhu immoo gaddaa wal arrabsaa kutaa akkanaati ani biluu ani kiingii naamni kanaa miti. Garuu waan hojjechuu hedduusan waan hawaasa barsiisu waan dhalootaaf ta'u waan akkasii kana yoo qopheessite obboleessa kiyya addunyaa kanarratti milkaa'uu dandeessa. Warri hadha waan gurguddaa qaban kun bara harka duwwaa turan. Warri hadha bar waan qaban kanatti gammadan. Fakkeenyaaf namoonni gariin aayifoonii qabatee naamnee hin jiraafee atillee bira gahuu dandeessa. Kaleessa garuu akkuma kee mobaayila xixiqqoo qabataa turan. Warra osoo bar wadaa takka jireenya kee kana keessa samsiingii qabadhaa jedhu hedduutu jira. Atarra fayyaa qabdu, fayyaa guutuu qabdu, hojjechuu dandeessa, jijjiiramuu dandeessa. Waan tokko immoo waan tokko hin dagatiin. Hojii barbaadu san qofa argadhaa yoo jette haga hojii san argadhutti waan akka barbaadu jettee ufateetu taate dogoggortee jirta. Sababni isaa gaafa ati hojii san eeggattutti guyyaan kee ni laakka ni deema maal ta'a? Atoo bakka san gahuuf ganaatii hafaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabda ree? Dirqama waan gochuu qabdu san har'umarraa jalqabdee gochuudha. Yoo yuutuubara ta'uu barbaadde yuutuubara illee yoo taate har'umarraa ammuma tana iimeelii kee bantee ammuma tana viidiyoo hagama waan beektu jechuudha. Namoonni addunyaa kanarra jiran kun guutuun isaa bara koontentii garaagaraa qaban. Atillee bara akkuma nama mee namoota hordoftoota miliyoona 10 miliyoona 100 miliyoona 50 maalii kanneen qaban laata? Martuu koontentii qaban. Fakkeenyaaf eenyuun isinitti himaa. Anamma namni fakkeenya godhadhu gurbattii qaxaleedha. Mana gurbaa qaxalee tiiktookara gurbaa qaxalee bakka andas na jedhamu caasun dhugaa rabbii wallaahi. Kanaaf atilleen waan qabdu hojjedhu haga barrii argadhutti haga nama na gargaaru argadhutti haga ammoo namoonni sabskiraayib naa godhanitti maaltu na cinqee jettee yoo kateetu taate hin danda'amu. Fakkeenyaaf mana wayii ijaaruudhaaf yookiin bitachuudhaaf hawwii guddaa qabda. Garuu ammoo birrii hin qabdu. Hojiis hin qabdu. Ofii ammoo karoora mana sanii bituuf yookiin ijaarachuuf hawwii guddaa qabda. Sana booda haga dalagaa bareeda argadhutti haga yookiin biyya Arabaa yookiin biyya Awurooppaa kana deemutti maal naa godha? Akka saniin eegin kaate akkas ilaalaan nama bara fooqillee bituu dandeessaati. Miliyooneera illee ta'uu dandeessa. Biilgeet caaluu dandeessa. Wanti ati gootu sun waan irra xiqqoo qabdu yoo jalqabde ammoo waan guddaa sadarkaa bareedaarra gahuu dandeessa jechuudha. Rammoo birriin qabu haga waan dalaguu hin danda'u. Maaltu si gungumsiisi? Fakkeenyaaf gadi baata hojii biraa hojjetta. Yoo argatte ni dalagatta. Yoo dhabdellee suutaan namatti maxxantee akkuma taate bakka yaadde wayii gahuu dandeessa jechuudha. Kanaaf wanni sodaachisu hin jiru hin sodaatini wallaahi hojjedhu ni jijjiiramta. Anadha viyuu miliyoona 10 qabu dhiisiti
view miliyoona 10 subscribe 9,000 na amantee amanuu baattee wallaahi torbaan tokko hangisa takka takka namoonni hin hafnaa jedhu. Laal gaafa Aappilii gaafa guyyaa 10 galgala naannoo sa'aatii 2tti viidiyoo kana poostii godhe jechuudha. Viidiyoon poostii godhe ganama yeroo nan ka'u 100,000 ilaale shoortiidha beeki. Kaza ilaale ammas deeminaan ilaale. Amma wayita kana subscribe qaba 2,500 qaba. Wallahi 2,500 2,300 agas qaba. Gaafa guyyaa sadaffaa viidiyoo poostotanii deebi'een istiidiyoo keessa galee ilaale. Yeroo na ilaalu subscribe 7,000 qaba. Arrarra amma maal gochuun qaba? Viidiyoo kana ammaa itti fufee hojjechuun qaba. Karoora kiyyaa beeki. Ingee gaafa amma guyyaa 15tti subscribe 9,000 na amantee amanuu baatte wallahi billahi gaafa guyyaa 15 subscribe 9,000 argadhe. View meeqa? Miliyoona 10. Viidiyoo lammaffaa irratti view 700 argadhe. Garuu waan ajaa'ibsiisu ijoollee lammii Itoophiyaatiif kun guutuun isaa uummata adiitu ilaale. An kan ajaa'ibe yuutuubiin gara ijoollee jechuun lammii Itoophiyaa kanarraa dho'isee irraa hijaabee gara uummata adii kana cinaa qabe na fakkaate. Moo ani waan inni naa galuu dide kanaaf isinillee milkaa'uu ta'uu dandeessanii bakka yaaddan gahuu dandeessanii abdiin kutatinaa waan hojjechuu hodhu sanitti har'a boru iftaan birrii argadhe malee ta'u hin jedhin waan jalqaba hodhu san har'umarraa yaalii godhi. Fakkeenyaaf yuutuubii banachuudhaaf yoo har'a iimeela akka itti banan laalte borommoo hin banatta iftaan dammoo waan hojjechuu hodhu san scriptii baafataa deemtaa jechuudha. Sanaan booda ammoo bakka yaadde san gahuu dandeessa. Kanaaf hanga ammaatti waan nafaana turtaniif galatoomaa isin jaaladha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jedha.